Guyyaan isaa waxabajjii 24 bara 1987 akka lakkoofsa Awurooppaatti daa'imni xiqqaan tokko biyya Arjentiinaa iddoo Roozaariyoo jedhamutti dhalate. Namni kun har'a seenaa guddaa hojjechuudhaan maqaan jaalattoota guddaa horachuudhaan addunyaa kana irratti iddoo qaba. Nagaa hin daganne kabajamtoota hordoftoota kun qophii ispoortii yeroo hunda isiniif dhiyeessinu seenaa taphataa beekamaa addunyaa kana Leon Andres Messi qabannee isinii dhiyaanneerra. Hanga dhuma qophii keenyatti akka waliin turtan affeerraa keenya laayikii sheerii maatii ta'uu hin dagatina. Leon Andres Messi taphataa internaashinaala biyya Arjentiinaa kan ta'e waxabajjii 24 bara 1987 akka lakkoofsa Awurooppaatti iddoo Roozaariyoo kan dhalate yoo ta'u biyya isaatiif taphataa sarara fuulduraa fi bakka bu'ootota taphattootaa ta'uudhaan tajaajilaa kan ture. Yeroo ammaa kana kilaba biyya Ameerikaa Inter Miyaamiitti kan tajaajilaa jirudha. Leon Andres Messi bara 1992 hanga 1995 Giraandoolitti kan taphate yoo ta'u bara 1995 hanga 2000 kilaba New Old Boys kan tajaajilaa tureera. Sana boodas umuriin isaa waggaa 13 yoo ta'u bara 2000 gara Spain deemuudhaan kilaba Barcelona seenuudhaan kilaba keessatti tajaajila gaarii dabarsuu danda'eera. Bara 2000 hanga 2003 taphataa umurii waggaa 16 gadi ta'uun kilaba Barcelona garee baa keessatti tajaajila bara 2004 hanga 2005tti taphataa dargaggeessa La Liga Spain ta'eera. Messiin yeroo kana umuriin isaa waggaa 17 dheerinni isaa meetira 1 fi seentimeetira 70 yoo ta'u taphataa kubbaa miilaa keessatti xiyyeeffannoo argachuu danda'eera. Umuriin isaatiin taphataa miila bitaa yoo ta'u kubbaa to'achuu fi dabarsuu cimina kan qabu garee faallaa waliin tapha dhiibbaa geessisuu kilaba isaa yeroo hundumaa injifannoodhaan gumaacha taasiseera. Bara 2005 taphataan kun lammummaa biyya Spain kan argate yoo ta'u kabajniif kun deeggartoota ciccimoo kan Kaataalooniyaa Barcelona miira wal morkiin simataniiru. Bara itti aanutti Messi fi Barcelonaan geeba Champions League Awurooppaa kan itti injifatanidha. Taphataan Messiin waggoota dabarsan keessatti saffisaan fooyya'uudhaan kan itti fufe yoo ta'u bara 2008 taphattoota addunyaa irratti taphattoota olaantummaa qaban tokko ta'uudhaan Cristiano Ronaldo itti aanuudhaan dorgomaa Ballon d'Or ta'ee sadarkaa lammaffaan xumuree bara 2008 2009 dorgommii ajaa'ibaa taasisee Barcelonaan kilabicha trippila akka qabaatuuf geeba 3 akka injifatuuf gahee guddaa taphateera. Geebonni kunneenis geeba La Liga Spain, Copa del Rey, Champions League Awurooppaa injifachuu danda'eera. Bara kanatti taphoota 51 irratti goolii 38 galchuudhaan Ballon d'Or fi taphataa cimaa addunyaa FIFA bara sanii ta'uudhaan reekaardii haaraa galmeessisee bara 2009 2010 taphataa biyya keessaa irratti goolii 34 galchuudhaan Barcelonaan akka shaampiyoonii La Liga Spain ta'uu gumaacha isaa taasiseera. Baruma kanatti kophee warqii injifachuu danda'eera. Akkasumas baroota itti aanutti 2010 hanga 2011 2015 hanga 2016tti walumatti aansuudhaan Ballon d'Or injifachuu danda'eera. Dabalatees bara 2018 hanga 2019 bara 2020 hanga 2021 Ballon d'Or dabalataan injifateera. Walumaa galatti Ballon d'Or 7 injifachuu taphataa urjii addunyaa ta'uu danda'eera.
torteen isaa Barcelona keessatti 2004 hanga 2021 keessatti yeroo 520 hiriiree kan taphate yoo ta'u gooliiwwan 474 galchuu danda'eera. Bara 2021 gara kilaba biyya Faransaay PSG deemuudhaan taphoota 58 kan taphate yoo ta'u gooliiwwan 22 galchuu danda'eera. PSG waliin geeba Faranchi Liingi kaasuu danda'eera. Kana malees Masiin 2005 taphataa dargaggeessa ta'ee taphataa kubbaa warqee fi kophee warqii injifachuu danda'eera. Taphoota biyyaaf taasiseen bara 2007 biyya isaatiif yeroo taphatu Copa America xumuraaf akka gahe yoo ta'u taphataan urjii ta'uudhaan xumure. Bara 2019 Copa America biyya isaatiif sadarkaa sadaffaa akka xumuru taasiseera. Bara 2016 fi 2021 immoo Copa America injifachuun geeba fudhateera. Bara 2022 immoo geeba addunyaa Qatar qophaa'ee Maradona aanuudhaan taphataa biyya isaatiif dursuudhaan geeba addunyaa fudhatee seenaa haaraa galmeessee taphataa galmeessee ta'eera. Yeroo amma kana gara Ameerikaa deemuudhaan kilaba Inter Miami keessatti taphataa eegaleera. Joota muraasa keessa geeba jalqabaa fudhateera. Walumaa galatti taphataan beekamaa kun yeroo amma Ballon d'Or 2023 akka fudhatu tilmaama guddaan kennameefira. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Anawaa Jismiini Burqaa Sidiyoorraa nagaa ta'a sinin jedha.